Aya abbaan manaa eega sirra turee jira. Ture. Hagam takage? Amata kudha shan ge. Amata 15 turee wayda. Duuba agasii as akkamii jiraachuu jirtan? Akkanumatti jiraatu jirra gaa akka rabbi nu jiraachisa. Aya namumaa isin gargaara? Namumaan nu gargaara. Akkasii. Saniifuu soomana kana akkamitti dabarsitan? Soomana gaa kanumatti jiraatu jirra gaa namaa waan ta'e wajjin akkanumatti jiraatu ma jirra. Ijoolleen teete tunoo? Eeti. Wanti jee. Akkasii. Sonillee gashi. Ibaadaa watti jirta moo akkam? Eetti jira. Amma salaateetti hin gabbe. Akkasii. Asirra buufattee gabbaa? Sirra buufadheetti hin gabbe. Akkasii. Ayyee nuti isin gargaarra. Saniifuu rakkoon isin mudate ho'i jira? Amma dura gaa jiru garuu ganaadhaaf gaa rabbi nurraa qabu malee amma dura gaa akkuma ollaan nu gargaareetuma jiraatu jirra. Akkasii. Akka saniifuu nuti dhaabbata gargaarsa yatiimaa jennee qeerroo nu hundeessite. Sanii deemnee nama keenya rakkoo irraa furuudhaaf yaa'u jirra. Isinii rabbi wajjin ibaadaa godhaa gartee rabbi kadhachaa deemaadha. Nuti sanga tokkotti isin gargaarra. Dhageessanii? Kana inshaallah amma gartee eegallee jirra. Kana dhufnee haga isin gargaaru takka ta'a inshaallah. Ijoollee waachi biti. Saniifuu silaa gammaddee xiqqoollee. Mirqaana gaa. Mirqaana gaa. Mirqaana. Gammachuun silaa taifirraa quban qabne tun beektaa haalaan nama gammachiisa. Haalaan nama gammachiisa. Haalaan nama gammachiisa. Rabbi sinaa gammachiisa. Amiin amiin. Du'aayi godhi sirriitti. Wallah. Isinillee tanaan firraa quban qabne rabbi sinaa kan. Amiin amiin. Wallah. Amiin amiin. Ayyee. Akkasitti. Ayyee assalaamu alaikum. Waalaikum. Salam.